rakkinni isin darba aariin isin darba garuu lubbuun takka baate yoomiyyuu deebi'uu hin dandeessu yoomiyyuu mucaan kun darbite isa dhugaadha yeroo baay'ee yeroo itti duulamuun argina yeroo abbaan barbaade akka barbaadetti gad deebisee akka barbaadetti arrabsamuun argina waan ta'e namni gaafa jireenya isaa mo'achuudhaaf waan isaan fakkaanne nama isaaf hin malle jecha isaaf hin malle baatee halkanii guyyaa imalu waan baay'ee jedhama. Kanaafuu karaa garaa garaatiin maqaa namaa meeshiin gochuurraa jechoota hawaasti hin barbaanne meeshiin gochuurraa of qusachuun illee barbaachisummaa qaba. Namoota baay'ee argaa jirra. Isa dhugaa rabbiin sin jedhaate jechuudha. Waan nama ciggaasisu hedduu isa jira. Hin beektaa abdii waan baay'ee jechuun kana jennee wanti hin dubbanne hedduun jira jechuudha. Kanaafuu sirriitti wanti isin of eeguu qabdan hanga qaamni seeraa tokko waan hawaasaa ibsa godhu ibsutti maqaa namaa meeshiin gochuu jechoota hin taane meeshiin gochuu jechoota hin taane barreessuu viidiyoo hin taane fayyadamuun seeran illee akka nama gaafachiisu sirriitti baruu danda'u qabdu jechuudha. Kanaafuu namoonni iddoo sana jiran jiru ganama nuti sin dhannaa ittuma dhiyoon jira waan ta'eef ganama iddoo sana nan dhaqaa guddataan jira naggasaan jira hamzaan jira baacaan iddoo sana jira hin dhannaa waan qulqulleeffamuu qabu seera qulqulleessaa ammasitti garuu wantoota jechoota badaa irraa waan gaggadhee irraa of eeggachuun barbaachisummaa qaba. Keessumaa namoonni biyya ambaa keessa jirtan rakkoon amtuun gaafa sanitti dhufu jechoonni amtuun gaafa sanitti dhufu akkuma amma sinin jedhu keenya waliin jaallatu bara gaafa du'e qofa piroofaayilii irraa wal keewwatee wal leellisuu wal boo'uu gaafa sana filata. Gaafa lubbuun jiru waliin jaalannu gaafa rakkoon nutti dhufne waliin gargaaru sobnee walii boo'u sobdanii waliin jaalatina sobdanii waliif hin boo'ina gaafa lubbuun jirta walii boo'a. Hiriyaa kee bira waa keewwadhu si galee ani abdii geetaachoti rakka dheeraa birrii lama na gargaaruu jedhee na gargaaruu dide dubbicha isa fudhata cubbicha isa fudhata jechuudha. Isarraan kan hafe garuu rakkoo hiriyaa rakkoo dararaa sitti dhufu namaan hiikkadhu obboleessan hiikkadhu obboleettiin hiikkadhu nama bira keewwadhu jechoota kee sirakkisa yoo ta'e jechuudha. Amma kana viidiyoo baamee amma namni sa'aatii kana daqiiqaa lama viidiyoon kun addashiin poost gootee reefu sa'aatii lama jechuudha. Hanga kana gidduutti amma namni kana argee callisu I don't know beekodha. Kanaafuu adaraa keessan ofitti deebi'aa of yaadadhaa sekondii 5 6 waan gootan irraa of yaadadhaa. Of ilaala dugda keessan duuba deebi'aate of ilaala akka nama tokkotti ganama iddoo sana dhannee sirriitti qaamolee seeraa irraayis hanga isaan qoratanii reenfi qoratamee yaadni garaagaraa qoratamee karaa maatis haa ta'u ibsa isaan godhanitti namni kamiyyuu jechoota garaagaraa irraa ekeleet akkas godhee ebeluuti akkas ture kaleessa akkasumatti waan akkasirraa of qusadhaatii nutis iddoo sana dhannee sirriitti qorannee ilaallee namoota yaada sana booda yoo ta'e gaariidha waan ta'eef waan amma abdiin sini kaase waan amma aleeksi sini kaase hamzaan achi jira waan namni mana keessa sini kaase hundayyuu sirriitti galatooma waasin gaafadhu jara keenya waasin gaafadhu erga namni du'e garuu maaliif wal jaallanna tokko isa kana hunduma keessaniif gaaffiidha eenyu nan gaafadha gaafataadha hundi keenya iyyuu gaafataadha gati deemi gaafatamaan hin jiru. Utuu namni tokko amma namni muddamee lubbuu keessa jiru dhiigni isaa parsantii 5% isa hafe jedhame akkanatti maaliif wal hin geenye maaliif wal gargaaruu irratti bashaan nu caale eenyu ka summii uummata keessa facaasaa jiru eenyu kan uummata gandaan qoodaa jiru siyaasni kan abbaati abbaan barbaade waan barbaade deeggaruu mormuu mirga qaba garuu dhimma uummataa keessaa harka baafadhaa uummatatti fiddanii eegsisinaa adaraa keessan namoota dadhabanii du'aaf jireenya gidduu jirantu jiru jara haa yaadannume meesanii tokko ijoollee shamarranii akkuma armasii qalbii isinirraadha yeroo rakkoo akkasii dubbatan qoosaa gochuu dhiisudha qoosaan akkanaan jiru nam tokko nama tokko gorsuu danda'u qaba nama danuu hin beekne dura yeroo feesbuukirra jirru nu beektu hundi keessanii ijoollee hedduu finnee gorsinee uummata irratti gorsisiinee maal jennee sababa taaneedha jechuudha. Bakkuma jirtanutti waan akkasii ergaa dhaama ergaa dhufa qabu. Akkuma abdii hukumee jarra diigitaachoo boonaan warreen dura dubbataa oolanitti Aleksimaan qoosaa akkasii yookiin immoo shamarran tokko tokko ni gargaaru. Shamarran lubbuu jalaas jaallatu bara baay'ee lubbuu jala jaallatu du'aa dhiisii lumayyuu jaallatan jedhe dulloomte tachuu hin jaallatan kanaaf hin jedhu umrii jalaa isa barata kanaafuu
gorsu mati kota bisa gara gorsu shamarrani simmo gorsu ila jireenyi anaasaa dheeraan danda'u waa'ee kana irratti jireenyi itti fufa jireenyi hadda birrii 200 asirra jira liqiin nama yookiin immoo hadda waan ittiin waa kireemii yookiin waan waatti bitatu maatii keetiin gargaartu dhabuu dandeessa jireenyi gaafa sanan dhaabanne itti fufa jireenyi hadda qofaa miti boris jireenya kan biraa jira namoota hedduu gaditu jedhamu ol ta'anii jennaan argineerra namoota hedduu immoo oliitu jedhamu gaara jennu kun qaqqabamutu jedhamu lafa ta'ee biyyootti makamee naan argineerra fakkeenya kanaatiif burji khaliifaa jedhanii ijoollee wayii footoo wal bira kaa'anii jiran burji khaliifaa abbaan burji khaliifaa qabbaramee jira laala abbaan qabeenya biiliyoonotaan qabu biyyan keessa jiru kana keessatti inni du'ee qabbaramee jira fooqii isaaf qabeenya isaa waan tokko jira qabeenya kanuma jechuudha qabeenyi nama nambisu asirri galee aga danda'amin islaamas ta'e kiristaana abbaa barbaadde ta'e amantii barbaadde siyaasa barbaadde deeggarii ijoolleen shamarranii piliis jireenyi asirratti hin dhaabatu itti fufaa of amansiisala jireenyi dukkanaa jireenyi sheexana amma wanti nama osoo baasu sheexana intinaan jalan deebina of hojjiisi bakka jedhee wanti addunyaa qofachiisu sheexana jalan deebina jireenyi itti fufaa of itti himaa wallahi wanda dhasitti dukkanaa hundi borsii fifa fakkeenya kanaatiif namoota dur biyya yeroo si baatan hiyyeessa turan hadda maalirra akka jiran qoradha namoonni dur immoo abbaa qabeenya lakkaa'ameen hin jedhan daaraa ta'e naan dhandee argineerra ofii kootu jechuudha jireenyi itti fufa shamarran dhiiras ta'e shamarran jireenyi itti fufa fakkeenyaaf nam tokko waa jaallate ka'e yoo wanni sun hin tasakkaane bakka akka waan deebi'u amma akka namni of ajjeesee achi tafaylee yaalu jiru waan deebi'u baasee alatti fakkaata waan du'ee namas faraarra'ee deebi'u baatti fakkaatee itti galalatti fakkaata jara keenya doomnaan deebi'amu keessattuu immoo karaa du'aa kanarratti seexana waan jedhamu jira yeroo ta'u gaatti galtee waan finyoo sitti jabeessu waan kana sitti jabeessu namni maal siin jedhaa of ajjeesettee manaa baate hin deebi'ini waan namaan jedhu jira duutee deebitee moonaan hin jedhinaa malee kanaafuu jennaan aguma ta'een wala jabeessinu akka walii eegneedha keessa dhuga shindanii jarbeette mucaan galteetti gara qorannoonni poolisii jiras nama mumiti jedhoo fi miidiyaa jala irratti maxxansuun fi inni masaatitti dabartu booda maatiitu malee nama dhukkuu isaanii maatiidhaa ibsu maatii jedhamu haa hordofaa bakka doktor maatii jedhamu haa hordofaati waan jiru mataa namoota kijibdoota immoo polis kaasisaa poostii abdii akkuma beektanuun abbaa manaasii takkana godhe abbaa manaasii takkana ta'e mucaan viidiyoo waraabdeetti akka namni tokko rakkanne jechuudha waan isii kaffa illee jechuudha. Baay'ee mucaanii ifa manaa godhaatii በጣም ምስኪን ልጅ ናት ማለት ነው። ከዚህ ነገር ቤቱ አባማ ናሲ ለከትን ጋፈታን ነን ከሞ ከትን ጋፈታን ቪዲዮ ወራዴ ፉኞ ቆጴፋት ባቂ ምስኪን ነው በመቆፈቴ ባሬቱ አማኮ ባሬ በምትስ ግሬሽ ጎዴ ተቆ ሆላን ማጀዳራ አባማ ናቱ ባሬሴ ቱ ቪዲዮ ሲሪና ሶኔ አደኮ አባማ ናራ ስርቡ ቱ ቪዲዮ ወራሚ ባሬ ፈመሰና ነጋት ያ ቢየላ ፋሚና ጅንጀት ሰና Polisiin qulqulleessa sababa maalii akka of ajjeeste qulqulleessa maybe inni yeroo sana eessa ture maaliif callome maaltu murtee kan isheen murteesse kan jedhu booda waan daruu dhaga'uuf jirtu obsaati eegaa hin laalla egaa rabbii biyyeettaa salphisu odeeffannoowwan baanoo jiraate egaa poolisiin yoo maxxanse nama beeknutti hin bilbilaa maatii baas hordofaa warra beektanu maatii kanuman jedhaan gama gooti. mata keenya la ana kanatti wanni anjoo jiraate haasaan mabdiin geessan irratti abbaan manaa yeroo sammaat godhaa maal hajoo sana irratti tokkofa abbaan manaati miti eenyuun si eegis hin danda'u gaafa rabbisa kaase hundeebisaan kanuma jaa kanaas irraa immoo namoonni hedduun akkasiitis ni jira warri lubbuu ofitti qabatan garuu addunyaa kanarratti lubbuu teetirraa namni mansuura suma mataa kan kee rakkina yookaan duniyaa yoo ta'e duniyaan itti waan namni itti wal ajjeessu hin jiru namoota si jibban yoo ta'e immoo akka si jibbu jiru kasi jaalatu maatamaan akka jirutti amanuu danda'u qabda si galee namni hanga ati feet obboleessa jireenyi biyya lafaa yoo namni tokko kasi jaalatu fute kasan caala si jaalatu akka itti amanuu qabda
rakkoo yaani yookaan yaaddoo yeroo sanii ilaalcha yeroo sanii qofa laaltanii tarkaanfii lubbuu keessan irratti fudhatina. Wallahi dhugaa sanitti isin jedhee saniifuu shamarran akka ilaalcha akka isii kana qaban ammallee jiran hafan jeetiin amanamuu ba'e yoo dogoggoruu baadhee namni harka ofiitti lubbuu ofii baasuu jechuun akkanatti hedduunatti dhagama. Noormaali ana waan akka jettan itti ibsuun qabu namni kun akkamitti akka of ajjeesu. Sinaa ta'u garuu warri shamarranii yoo addunyaa ta'e yoo addunyaa yookaan birriin keessan sin jalaa nyaatamee birri yoo ta'e maatiin nama jalaa nyaataa ibsan nama jalaa nyaataa ibsi niitiin fuudha birrii kan kee waa hedduutu jira. Yoo namni tokko si miidhe innis akka booddeen isaa miidhaan isarra goonuma jira. Waan miidhamte san garuu deebitee akka argattu. Yoo birrii nyaatamte birrii dhabde yookaan qabeenya dhabde miskiina rakkatu taate arra rakkadhee bakka kanatti of arguu qabu boru bakka biraa dhaabbadhee rakkin muka ija kanaa gara galee laaluu qaba jettee ofitti himtee of amansiisuu qabdi malee of ajjeeseen of balleesseen oggooti baddee bara akkuma mubeen jee duutee jannaa wallahi lammaffaa deebiin hin jiru. An dhugaan sitti hima biyya duniyaa kanarraa carraa tokko qofa qabdan tokkitti isin qabdan garuu ismaamma jiraataa jirtan kan biraa carraan tokko akka hin jirretti amana isin jedhee gaafa duutan garuu qaxxixaa yookaan jannata bakka gaarii deemtan isinitti fakkaatin bakkuma dha'ii qabsuun achumaa maaltu akka jiru maaltu beekan maaltu achirraa isin dhufee argitan yaani yoo qabeenya kana dhabde yookaan jaalallee kana dhabde achitti maaltu akka si eegaa jiru beeka quba qabdan maal dhageessan sanirraa saniifuu lubbuu teessan irratti tarkaanfii fudhatina yoo jeegna taatan yoo yookaan uuma fedhe yoo taatanii qabeenya yoo ta'e yoo kutee ni argadhatti amanuu qabda. Rakkina ammaa kana immoo keessa kutee yoo abbaan manaa keessa qaqqane keessa yoo uuma kamuu jiraate of amansiisuu danda'uu qabda malee ilaalcha gurguddaan fageessee ilaaluu qabda malee of ajjeesee of balleessuu qaba. Addunyaa kana rabbiin wanni akkatti gamaa gamanaan bal'iseef maaliif akka namni gizee wal jibbee walirraa siqee taa'uuf si jedhee akkuma sanii addunyaas yoo ta'e dalagattee akka fiddettee akkuma kana fiddetti sanis fiduu dandeessa. Keessaafuu itti fufa tokko yoo dhiisee kote tokko dhufa saniifuu gonkuma dhiiraa jettanii hin ajjeesina. Duniyaas yoo ta'e duniyaa arra dhiirotaas ta'e yoo dubartootaas ta'e namu waanuma ati irratti of ajjeessu sanitti bal'ifte malee bakka ati waan si dura jiru sana ofirraa ilaali dura of ajjeessu duraan garuu kanatti wallahi wanni ishee kanaa iddoo natti dhaga'ame carraa keessanitti fufame. Salaamu alaikum. Am tokko keessa buufadhu naa kennite buufadhu naziif wa alaikum salaam tufi. Naddi biyyoota salphisu gaduute kabaja qabde namni du'e kabaja qaba. Maqaan isaas immoo du'aa jedhama. Isiirraan dubbannu isiin deemtetti nun dhageessu waan ta'eef garuu akka jirutti nuti hin jirru uummanni Oromoo rumicha yookaan immoo dhuphee yeroo qooddoon dhiigu du'aa ni dhaga'ama wanni dubbatu. Ni dhaga'ama. Yaa akka uummata Oromootti utuu namni wayii duuf deemaa lubbuu keessaa bahuu deema waa buusaa jennee namni dhibbi tokko waliin ga'u. Isa duuka fayyisuu irratti hanqina guddaa qabnaa jechuudha. Yeroo du'e wal ga'u irratti tokkoffaadha. Yookaan nama rafamu nama gaddeebifamu jala taa'uudhaaf tokkoffaa rabbi akkasuma godhatee barata akkasuma godhatee hin beeku. Wanni ijoollee durbaa warri obboleettiin keenya yaa ijoollee isinitti himan dhiiraaf jireenya akkana ta'a asii namuraa garaana falataa yoo dhiirri tokko deeme waan jireenya sitti hin fakkaanne wallaahi ni jiraata. Yoo dhiirri abbaan ilmoo keetii yoo sirraa deeme wallaahi laayifiin itti fufu. Kana of amansiisi deeme. Nama wayii laphee naqabsina biraa deemee sababa isaan deeman baqqaan jiraatu sama jedhe. Wanni akka keessa jedhe jireenya biyya biraa tachitti dungoon qabsiifamee si eeggata seete deebi'uun hin jiru. Nama si qabu haadha kan keetti bahaa gaafa duute laphee cabsitee biraa deemta nama si jaallatu nama baay'eetu si luuqa caba. Yaa uummataa of ajjeeseen deebi'aa ka jedhu kun achumatti dhaabbachuu qaba. Yoo rakkatti illee rakkin hin galu. Namni utuu rakkatti wayitti bahe tokko ifa duunyaa kana hin jiru. Tokkittiin namni beerge kan jedhu iyyuu warreen misaa'ila hojjetan iyyuu duratti hin dhohanii cabanii kaaniiti waa hojjetan. Namni utuu cabee wayitti bahu hin jiru. Eegan cabee nan fayya jechuu yaaduu qaba inni nama. Ammoo nama cabuu deemu nama duu deemu yoo argitan fayyisuudhaaf yaaluun yookaan immoo maallaqa buusuu irratti tokkoffaa baha.
يفدوا أكرم يشارك تقوم بتشولا ربي تكلم قوله كم بدو كبون هذا كفيو كيسا بلشوا كم نمي تو كيرودة فورون سابقكم لينا باغلا بر واندين كي ربي إن أرجعنا سمجاسر بتوكو برايو كتكلوا كان جمو كتكلوا فورون سادي نزيد سيبوت على ده نزيد سيبوت مچيو جالندان دوالم غوسا تغاف دوته كما دبتا كافوي تورته ايسان غانجر هنا كسمت اشمرا سلماما غودو انما سنديبو تتلالومو يا امتا ابوني وادا غودو كم نما جتركت ركنا كي سباسورت والغو كم يوكستي نمن دولالندي نما مويا دامت اتفا